Hai yeshete arnda geenyesa hoolaan bitee bar. Hai meeqa bitte? Bookum jaattiin bitee hoolaa tokko. Hai hoolaan bitte tiktookara moo yuutubara maafirraan hubatin feemesaan sa'a. Ilma koo na dhaga'i wayin si gaafadha. Na gaafadhu daad maal na gaafatta? Yoo doraala kun kudhan lafa argatte maaltu si dhagaama? Maal na gaafatta irra gammachuu dhakaa daad? Guyyuma san keessa abbaa kee makiinaat dhahee duyoo yoo dhageesse hoo? Hai daad guyyaa takka keessa gammachuu lama moo? Badi asii guddisaa baddu. Saarooyin siime mamurane kiyya wannin bayne naman baytu. Maali maal taata shaxarane? Dhiyoo tana na kaaseetiin baadiyyaa teenta kadhaqee harree akkanatti dila deemta keessaa takka harfaadhaan irratti utaalajee irratti utaalee beeyta. Hayaawii duuba hoo? Hogguunan duuba kanaa irratti utaalee oluma utaaltee dhiitichaan diqna gootee hoggujjaa lafarra galgalchitee waan akka dahabaa na dura facaaftee. Ati hogguu harree irratti harfaa gootu ayisuuziidha moo daayinaadha seete? Duuba san booda maal taate? Dahaba na dura facaasanii lafaa guuradha jeetiin lafaa utaalee kaa. Welcome obboleessoo maal asii ajajamu? Mee maal fa qabdan maaltu jira? Okkee meenoo sii fiduu? Meenoo san dheengaddaan nyaadhee waan biraan qabdanii? Shaxarane kiyya maali har'a eessa deemta akkana tottolfattee? Yaa maamurane kiyya qaalii qama ofiin deema. Eessa qamaa'uu deemta? Eessa har'a bikki deemtuuf silaa? Kabjiidha kaa saahiba kiyya nu kaasii hojii qamaanaa. Saboo maal haasofta? Gubachuuf deemta achi dhayxee? Maaltu nama guba? Mee maaltu nama guba? Shamattarii madirree dhaasan maleen jettu warshaa simintoodha barbeerri asii fi achiin siin marseetuma shiishaa sitti afuufa. Ati jidduu tana qaaqaa taateetuma baataan saahiba kiyyaa qaan siima. Boosan sii odeessa ani irraa fagaadheetiin ta'a. Si beeka an sii dhaame tiyyaa waan saahibni namaa dhaamu miila fannisanii hafuura sitti haa baafatanii. Kakadhatee dhabe arrabsee deema jaan duraanuu barcuma akkas tolee hungarreetiti deema suma. Deem haya magaalaa siifaa baasu. Shaxarane kiyya edakkaan ta'e dhageessee? Hin dhageenye maali maal taate? Waan hin ta'in hin qabaamti bololaan akkuma hunda ta'a. Khayru wa khayraatu kolkolow nutti mikaamaa nu dheerista. Tokkootu bar dalagaan isin geessa jee asii nu fuudhee mana isaa nu geesse. Duuba hogguu mana isaa isin geesse hoo? Maal isin godhe? Eddaa namicha kalee baasu boodikaardii isaa manu godiyyaasin. Duuba hoo yaaboo? Anachi fiigeetiin mana tokko seenee bar hogguun seenu reef kuma lafa ciisu ni ajaa'ibdaa bar kakalee raasanii kana ciciisu kana baara gumaan akkaan ta'u wallaaleetiin hulaa cufee bar. Duuba akkam baate yaa shaxarane kiyya mee akkamuma baate naa himichi keessaa? Hirriibaa hin dammaqe kaa. Akkam hirriibaa dammaquu? Manaa makaa. Badi asii manaama deddeemu. Faabruu mee deem qabale dhahinaa mucaa tokko badeetiti barbaanne dachii samii qabane dadhabne mee deem firraa deemee ballaqnaa. Kami silaa mucaan kabade ka'eenyuutinni. Hin beektuusa mucaa warra seeyidoo sani kaa gowwaa ka warra seeyidoo san. Boo duuba san mucaadha ilmoo amma 25 barbaadda ilmoo amma 25 maal taatettee deemtee barbaadda maal jettee ballaqta gaa qabeletti? Qabale nu dhageyaa mucaa warra seeyidoo badeeti nu barbaadaa jenneetti himna kaa. Haloo fudhatanii ganda keessaa deddeemanii.
Bo'aati baasuma qabda. Khayil Muhammad diidamii shanii barbaadaa jiru namicha guddaa. dubbiin akkuma si dhibdeen na dhibde abbaatu nu darre deemaa mucaa kiyya qabaleen naa himaa haanaa barbaadanii jee. Mee nuun deem dhugaa keeti anis tilifoona kiyya tokko paatarniin isaa baddee ka'eetiin qabaletti himaaniiti. Way atis akka abbaa mucaa paatarni dalleeffamte akka jettee qabaletti himta. Naa barbaadaan jaansa dalagaa isaaniiti. Aboo esheete maal asii goota gaati za'aa 24 hoggoos mattiin si harkaa. Waan fedhii fardaati sinaqa. Asumarraa ka'ee gali osoo yaadan hunda fuutuu ijji sin baqini. Sawwaan si galchuu miti nama guddaattiif beeki narraa achi deem. Siin beekaati waan as teessuuf tanuma gabbaatuu fi tanuma ol seentu ijaan geggeessuu as teessaati akkana malee hanqatte faayidaan qabdu. Si itti haa baasu teetiin laaluu didee tanaaf waan agartee haasoytaa. Piliis gurbaa intalattii yarraa harfaan bu'i. Maali harfaan boo intalatee laalinaan jettu achi fittiin laalu ijaan na baqa. If kabaji solloqa intaltitti maal taatee ija si beesiti. Intalatee dullattii qororoo osoo eenyuun na fudheettee yaadduu tamataan akka keetiitti irra dhume moo malaaxuma akka keetii sallaalee ijaan na baqaami. Guddisaa baddu si haa dhorkatan warra keessan si dhorkatan warra keessanii wal dhorku deemta harka kiyyara gaddaafaa ta'uu deemta. Jaarsa totorraa harka kee kabirattiin gaddaafataa sii gaddaafaaf deema. Ol ka'ee yaa solloqa siin nama. Maal fiddee waliin ol kee jaarsa totorraa hun ol kee. Yaa bada solloytuu gaddaafa gaddaafuma ta'uu deemta. Fokkotaa fokkuu saree jaarsa moluu hama naamiti sii gaddaafaa ta'uu deema. Mucaa ati wawee edema na ilee deemta halkan guutuu na darraa bulte. Deem dhamaa maraattee rabbi si haa tolu maaliin silee deema dalagaan silaa qaban dalagaan sirraa qabamu maaliin sirraa qaba. Sayinumaan hin ooltaa eda ableen naariyachaa bultee waan hin taane haasoyta amma dhaheetii walitti gombi isaaniitiif keessattiin serkee na keessaa bee gurbaa. Boo manaa maaniin seeredhe moo zaayira waswaasa. Mana maka waan guyyaa itti yaadaa ooftee mana manna dhufte waan kanaas si keessa jira duraan si keessa hirtoonni kanaatiitti na keessaa bee gurbaan mana manna dararte. Deem manaa ma deemu waswaasa ijatii dura badi. Aboo eewwee arraan tana maamuyyaatu Ameerikaa irraa dhufe diyaaspooraadha nu kaasi walii yaanee koolkiitti qabannaa. Siyaa baasu adeero awwaan akkanaan dhaqqabadhu dalagata kiyyaan naarra jiraatiti nama akkana jalee deemuu ni maraadhe warra baranaa Ameerikaa irraa dhufe yoo garagalchitee riyaalli kakkarraan buutiti an kana jala na oofta deemee sirraa dalagadhuu deem ati waan akkanaa bare. Adeera kiyya dantaa keetiyan arraan tana maallaqa Ameerikaatiin si dhandhamsi jeetiin akkana jiru jiraatitiiti sumaa beekaatiti nageetti. Obboleessa na dhageeyyan niin qabaati dalagadheetiin qabaa wayiin akkuma ciisee ka'eetuma nama akkanaa eeggadhaa mititi deematummaa kaan akkanaa bare jala deemi jalatti agabi malee maal nichi godhan deem naa jecha yaadini. Piliis gurbaa nan arrabsinan samaac inni ciiftanaan jetta fedhu haa ciisu fedhu haa dalagadhu waan kana keessa hin galchu an dantaateetiifin siin jeetiti deemititi huuluma nama jala fiigaa oli. Gurbaas marraa dabbai sabbilis naan jettam na xiyyaa dhufte boololaaf naa dhufte narraa deemin siin jee deemati gaafa hirriiba boolla guutte nama jalaa haftaati waan akkana deemu dhiiftaatiti deem dalagadhu nama ta'i waan akkana deemu dhiisi. Oh my God! Assalaamu alaikum Faabraas akkami har'a eessaa ganamaan deemtoo eessa deemu jirta? Waalaikum salaam weewwee akkami ati nagaa bara sumaaniin gamana deemu jira mucaa tokko dhukkubaasanii ilaaluu deemaatiti ati eessa deemu jirta? Faabraas kiyyaanis dalagattiin deemu jira. Ayagaa weewwee rabbi si hojjaa jiraatu deem. Ayyee qaalii namaa atis rabbi si hojjaa jiraatu garuu wayiin si'eemu fedha obboleessi kee Kamaaloon arraan tana mana dhufee fi fuula olaanaa dhufeetiti nama Ameerikaa irraa dhufe jalee aanee kootu kooltiitti qabannaa naan ji'anis sirraa ari'eeti obboleessa keessan adaba narraatti godhi.
san gorsine dhabne hirriiba malee faayidaan qabu hirriibuma malee niin dalagadhaan takkaa isa keessa dhufteen beeku wahuma akkanaa eegeetuma nama jala deddee'u malee san rabbummaan haa qaceelchu malee mucaan karaarraa meeqa jira naa beekaa fitti dhiisi. Qaceelchaan olumarraa ifaa biraas kiyya isaas rabbi haa qaceelchu tana rabbitti urgeesse rabbi waan akkanaa irraa kaasu nageetti gaa rabbi si hojjaa jiraatu. Ayyee qaalii namaa nageetti weewwee kiyya nageen naa deematis rabbi si hojjaa jiraatu.